Maqaalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuudurii adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Sibuu Sireef Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaan ajjeefamaa jirraa jedhu mootummaanis gamasaan deebii kenneera. Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii obbo Massalee Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka obbo Massaleen jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxee loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefamee jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan. Hidhattootni Oonag Shanee jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraan kan keessa isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessatti illee kanneen dheessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne. Namni kun dhimma kanarratti aangawoota godina Wallaggaa bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Oduma wal qabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeesanii jiru. Akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee bahaa keessaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara Amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafa biratti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaatee ilmoon keessaa bu'ee achumatti haftee aayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaanii Amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiima saniiti jaaniiti daangaa irratti sababa isaanii waan nuti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra. Namoota ganda Harar Jaarsoo jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan. Akkasumatti kun kadhateetuma akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wanti taaneen kadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko argamnu kan nyaannu tokko argamnu kan bakka daa'imnillee ammallee gara beddelamee jiru hundaa jira qorraan akkasii jiraachuu jirre gaa. Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Amuruu Inspektar Waltajjii Namuumsaa akkas jedhanii jiru. Shanee kan jedhamtu abaa'oo Shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii fuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'ee jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana gubuuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame gara Sibiranaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha. Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan. Dhimma kana irratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota kominikeeshinii fi Koomishinii Poolisii Oromiyaa irraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne milkoofne. Deetaan Ministeera Tajaajila Koominikeeshinii Federaalaa Obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu. Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoon isaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin saamuudhaaf wayii fi miti. Kaayyoon isaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa wal-dhabdee walitti bu'iinsaa kana gara qaama caasaa mootummaatti guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamuudha. Gama lachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha. Finxaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a. Garuu kana
ni jiru. Isa kana mootummaan yeroo garaagaraa hordofee akka jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasatti malee xiyyeeffannoo addatti uummata Amaaraa irratti yookiin immoo afaan Amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti. Dhiitaa ministeeraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.